Ashama akkam jirtuu hordoftootaa tiyyaatiif Baga Nagaynii tiyyaatiif dhuftanii har'a immoo YouTuber taatanii fi isin fayyada jedhee yaada Amazon irraa orderii godhee jechuudha. Laayitii fi kan kaameraa irra kaa'atanii yookaan bilbila irra kaa'atanii walitti kan gurguramutu jira jechuudha. Isa Amazon irraa orderii godhee na dhufeera jechuudha. YouTuberoota warra taataniif baay'ee isin fayyada, akkasumas warroota TikTokis ta'ee wantoota adda addaa viidiyoo waraabdaniif isin fayyada jedhee yaada. Kuno amma hin banne reeftana banaa jira akkuma argitan kanatti. Kun yeroo jalqabaa TV miti, yeroo lammaffaa na dhufe, kanaan duras na dhufe ture. Garuu meeshaa waan jalaa hambisanii fi deebisee orderii godhe amma kuno na dhufe kana fakkaata. Baay'ee tokko bareedaadha, shaggaadha, laayitiin isaa namatti tola. Warroonni itti fayyadamtan ni beektu, faayidaa guddaa qaba. Viidiyoon keessan akka bareedee ifee mul'atuuf isin gargaara. Kuno amma kana fakkaata jechuudha. Boksiin isaa UV size jedhama, ringlight jechuudha. Ringlight ofirraa qaba. Baay'ee tokko barbaachisaa, keessa isaa immoo maal akka jiru banee isinitti mul'isa. Namoonni baay'ee ni fayyadamu, YouTuberoonni baay'ee ni fayyadamu. An kanaan dura laayitii normaalii fayyadamaa ture, amma kunoo kana bitadheera jechuudha. Kun waan natti mijoofneefi. Kunoo tun booksii isii dhiqqishuudha. As keessatti wantoota adda addaa qabdi. Kan biraas jira, kun immootu tripodii isaatii jechuudha. Tripodin kuni akka dheeraallee haga barbaadanitti jira. Qarshiin isaas akkasumatti olee da'aa deema jechuudha hanguma isin barbaadaniini. An amma kana 59 bite. 59 fi 99 saantiba 99 bite jechuudha. Kunoo kana fakkaata, keessa isaa immoo banee isinitti mul'isa. Baay'ee tokko bareedaadha, keessattuu warroonni meekaappii hojjechuu barbaadaniif fuula keessan irratti ifee waan bareedaa ta'uuf baay'ee tokko barbaachisaa. Akkasumas warroonni nyaatas ta'e wantoota adda addaa waan naajamtanii fayyadamuu ni dandeessu, akka barbaadanitti walii gadi gootanii akka isin fedhii keessanitti isiniif ta'a jechuudha. Kana fakkaataa ni dheerataas isin mul'isaa booda hundaa walitti onnoo godhe. As keessatti immootu kan kaameraa qabuun jira, kaameraa yookaan bilbila keessan ka qabu ni jira jechuudha. Akkasumas reemootiis ni qaba. Reemootii yoo barbaadan namni isin kaasuu, suuraalee ka'uu barbaadan namni isin kaasuu hin jiraanne silkii keessanii bilbila keessan gubbaa keettanii reemootii saniin of kaasuu ni dandeessu, akka barbaadanitti nama kadhachuun hin jiru. Kunoo kun kan bilbillee irra taa'uudha. Addaanis ni harkisamaa gubbaan kunis jechuudha, isinitti mul'isne dhiifama. Kun immoo reemootii isaatii Android fi iOS ni hojjeta. Kun immoo kan itti suuqamudha, kan girgiddaa irratti walitti qabsiifamee kan itti suuqamudha jechuudha. Dhagaan hin hojjetu, girgiddaa irra suuqamee hojjetama jechuudha. Kan ammoo hin beeku dhugumatti, amma gana waan inni fayyaduuf hagamma ittiin argine ture. Amma miilaala isas achuma kanumatti fayyadamna jechuudha. Kun immoo ringlight isaati. Laayitiin kun kalariidhaan garagaraa qaba. Baay'ee tokko bareedaadha. Kun immootu kan laayitii keessa kaa'attanii yoo barbaadanii akkanatti isiniif kennanii. Paakeejii isaa baay'ee bareechisanii naaf fidanii. Yeroo guyyaa duraa naaf fidan sani homtuu baqa peestaalima bichaatti guuranii naaf fidanii turanii, lammataa orderii godhee amma akkanatti naaf fidanii. Kunoo asirrallee ilaaluu hin dandeettanii akkamitti akkatti gootan homaa instructioniin isaanii jira. Kana ilaaltanii itti godhatanii jechuudha. Warroonni beektanii ni beektu, salphaadha, baay'ee namatti tola. Kunoo hagana dheerataa, qumatiin isaa, dheerinni isaa baay'ee tokko bareedaadha. Wanta aga fuula keessanii hanga wannoo keessanii ni ga'a jechuudha. Namoota dhedheeraaf diggootti hanqachuu danda'a, garuu
namoota jiddu galeessaa fi isaan diqqoo taruuf ni ta'a baay'ee dheeraadha asirratti gabaabaa fakkaachuu danda'a kaameraa irratti asitti immoo laayitii isaa gara barbaadanitti gara akka diimatullee ta'ee akka wayii jiru akka keelloo wayiillee isiniif taasisa adii isiniif taasisa halluu sadii qabanatti fakkaate isatti jijjiiraatiin ilaaltaniitiin kan barbaadan irratti viidiyoo keessan waraabachuu ni dandeessu jechuudha telefoona keessan immoo asirra keettanii akkanatti itti waraabachuu barbaadan gadi gootanii wanta isin waraabdan keessattuu warri nyaata hojjettanii harka keessan qofaa akka isin waraabu gootanii laayitiin illee gajjedha akkasumas moobaayilii taqaammattun illee gadi jetti jechuudha gara barbaadanitti gochuu ni dandeessu baay'ee tokko sune waan gara jamtanitti waan degree 360tti waan zooruuf akka barbaadan gochuu ni dandeessu barbaadan akkanatti illee gadi gootanii cinaa tokkoon gochuu ni dandeessu wanta teettanii waraabdanuu jiraate akka barbaadan gabaabsullee ni dandeessu dheeressullee ni dandeessu sun akka fedhii keessaniiti baay'ee bareedaadha bitaatti fayyadamaas ni jedha asitti immoo kan biraa kan fayyadamu maayikiroofooniidha maayikiroofooniin baay'ee tokko barbaachisaadha sagaleen keessan akka bareedee jedhuuf sin gargaara tuni kan asitti tishartii irra kaa'atanii jechuudha kabanamtu suni tushaan isaa baay'ee tokko dheeraadha asitti immoo kan oonii fi oofii ni qabdi tuni immoo wajjin gurguramtu adda dhufti tana adii tana jechuudha kophaa ishii bite telefoonni kiyya iPhone waan ta'eef iPhone kiyya mootu caafiin isaa kana waan ta'eef akkas bite baadaniif immoo Amazon irraa UV size ringlight jettanii search gootanii ni argattu jechuudha akka kiyya yookaan ringlight jettanii lee yoo barreessitan isiniif dhufa kunoo kiyya isa kana jechuudha namoonni kuma diddamii way review itti kennanii jiranii shaggaadha jedhanii kanaaf haadha seel irratti bahee tureeyyuu agaan biteen booda jechuudha ani 59 uumamaan bitee amma 45 seenee jira jechuudha kunoo hangana dheerata jechuudha steppiin isaa gadi dheeratu akkanumatti mul'isa baay'ee tokko bareedaadha bitadhaatiitti fayyadamaa isiniin jedha booyaa maayikii sanillee barbaadan asirratti argachuu ni dandeessu booyaa maayikii jettanii sarchii gochuu ni dandeessu isas gara $26 bite baay'ee tokko shaggaadha yuutubaroota taatan isin fayyada akka warra argattan abdiin qabaa gaafis ta'ee yaadoo qabaatan komentii irratti naaf beeksisaadha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti har'aaf xumureerra nagaatti naaf